nasreedhaan nu milkeesse karaan keetu caala. Bitaa mirga deemnee agarree ummata islaamaa irraa gammachuu mul'ata. Keessummaa simachuuf dhiiraa dubartootaan gariin akkuma. Bakka hedduutti dhagaan bu'uuraa hin makaa'ama garuu bakka gahan hunda namaatitti yaada ta'ee ture. Gaafa mashaayikni keenya sheekonni keenya kolleejjii gaafa isin dhuftan san isatu ijaaramee sadarkaa guddaan gartee ijoollee kutaa akka akaadaamii baratan sadarkaa biyyattiitu waan guddaa irra gahan eebbisiisaa jirra. Akkuma san dippiloomaan digriin eebbisiisaa jira jedhanii waytiin nutti himan wallahi dhugaa nutti fakkaata. Guyyaa hadhaa isa san argine jennee dhufnee boru ammoo isa eebbisuuf dhufuun waan hedduun itti dhagahu alhamdulillah jennaan rabbii keenyatti gartee galanni haa gahu. Waan gargaarsaa gartee uummanni illee mootummaan illee godhe hundi isaatittu gammachuu kenna jechuudha. Akkuma san warri Alii guyyaa hadhaa Alii irraa bahanii magaalaa Diinshoo achi dhufanii jiila gartee waan kanaaf deemu asitti simachuu dhufuun hedduu nama gammachiisa. Jiilli kunillee jiila ajaa'ibaati ammoo jiilli guyyaa hadhaa dhufe kun ka ajaa'ibaatiin illee akkuma san maali yoo jettan obboleessa keenya jaalatama Dr. Afiif. Kagartee Qur'aana rabbi kenneefi namni hundi gammadu isa wajji jira. Akkuma keenya ustaaza keenya kabajamaa Dr. Qamar Hussein kabeeytan yoo madarakii irra balu kamartuu karuu biilitti bu'u isaan tun nu keessa jira. Kasoddaadhaan hedduu qabu. Akkuma san ustaaz ibsan nu keessa jiranii akkuma san biiroo barnootaa irraa gartee bakka mootummaa bu'anii waan kanarratti dhaabachuu qabna jedhanii nu waliin dhufan Hussein Qasim Daayrektara Olaanaa Biiroo Barumsaa Oromiyaa irraa ka dhufan akkuma san akkuma san obboleessa keenya Ibrahim Abdooshiis Makkarraa dhufanii waan kanaaf as dhufuun hunduu galatooma isiniin jenna. Gartee eebbii boruu kun eebba milkii eebba gaarii eebba fakkeenyummaa guutuun biyyattii akka biyya Itoophiyaatitti irraa fudhatu akka ta'u hawwina baga gammaddanii baga gammanne isiniin jedha. Wallaale fakkaata dhugaadha gammachuu waan markaa gata. Allahu akbar jedhaa sifa ijjikaata. Yaa Rabbummanni kun diinii kee jaallata. Ni'maa kee tarjoome yaa abbaa rahmataa. Hakkee fitattaafata fi yawmi walleylaa nasriidhaan nu milkeessi. Qindoominna bareedaan walii dhagayuun walii ajajamuun ammaaf ammootu kana godhanna kanaan ammootu qophii keenya madarasaa keenya bareechifanna jennee waan kanaaf itti qophooyne qophii mataa namni martuu mana ofiitti gale. Gahee kana kaawwanni keenya dalaganiif kaasif baratanii illee osoo hin taane warra sittiin baratiin illee akka waan kana nu godhaniif tattaaffii guddaa godhaa ture. Assalaamu alaikum ummanni islaamaa markaza ijaaruuf rabbituun waamaa yaa gammachuu keessan kan guyyaa qiyaamaa markaza ijaaruuf ka'a wal kakaasaa tabba namni hin baane rabbituun baasa tabba namni hin baane rabbituun baasa. Barnoonni baranne kun gosoota garaagaraa qaba. Fanni jechuun fanni garaagaraa qaba. Fanni usulaa jedhanii fanni usulaatti illee kitaaba usulaa kaanii waan hin dhuman. Fanni mustalahaa, fanni aqiidaa, fanni arabiyyaa. Markazni Imaamu Daaril Hijiraa gosa barnoota shari'aa fi barnoota akaadaamii wal bira qabee lamaan wal bira barsiisaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Ani maqaan konkoo Akmal Ibrahim Abdurrahman jedhama. Dhalataa magaalaa kanaati. Jechuun dhalataa godina Baalee aanaa Agaarfaa magaalaa Aliitti kan dhaladhe kan inni itti baradhu mana barumsa markaza Imaamu Daaril Hijiraa kan inni irraa eebbifamullee mana barumsa san irraa sadarkaan inni irraa eebbifamu sadarkaa mutawassixaati jechuudha. Maqaan kiyya Alamuddin Awwal jedhama. Dhalataa magaalaa kanaati. Bakki jirru godina Baalee aanaa Agaarfaa magaalaa Alii markaza Imaamu Daarul Hijiraati. Ani eebbifama markaza Imaamu Daarul Hijiraa irraa sadarkaa ibtidaa'iitiin eebbifama. Have
keenya bulchiinsi mootummaa fi dhimmoota islaamaa sadarkaa adda addaa bakka adda addaa irraa dhuftan akkasumas jiraattonni magaalaa Aliitii fi naannawa ishee anaa dhufu baga nagayaan nu dhuftan. غلطك يا ربي أما أفنو برته مسو مدينتي فول بلادا بته علمان درفمته سوتا ديموس برته أتو يا بوليسا يا كانوف دغته ربي كبيرتي ممال كسبته أرهو في هذا دو كالسي دبرته يا دوبين سي غلطه كوبي فدو غالا نسري دانو ملكسي كرانك تجالا ربي نقم جيسوف نتفكاتا يرو اللالو كان حركة أمتا حلالا والوامي والتبر متا والقه ربي ساتسي ولياتا مد برنوتا تيفكم آتهيتتا والربي ساكني قدوم فاهيكتا كاوان كنو ربي ربي ساكرتا كانوا فتا في الله باسي أجيتتا عندي رافت دبرتوتا بيكاني في واللالا نسري دانو ملقسي انكرانك تجالا أمني كينيا رول برو جلقبه زباني ساتوري دوررقا والدبه سنين أبلو ما فجاو جلقبه أمني والوامي والتلالبه واليادي والأرقي والكوفو ددبه قالني قال ربي والتنوقبه انتقام ددبه أمني كان ساجا